السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورتفتت في خروج متى حياكم كيف حياكم الحمد لله متين قبل أرجع فيديو تكاكر بدين سني بفه فيديو خيمالي جدا تاتي فتيرة يخانا مو معجنات أقوله فيه كان دقيقة في عنني في وان دولينك تدي فيديو مرة يفهم مالي ونيني درو كده بشان سنتاني عنن أوه زبدة في سوغيتا خميرة جتشو كله تنقوني دقيقة نتنا كيساتشوها إيكسي ولي أجنني عننوا كوبا تكجتشودا إيكسي زبدة يخانمو زبدة يورين جالبني دقيقة زيتي تقولو تندسني سوغيتا في سكرة إيكسي خميرة جتشودا مانكا تكا مانكا شوربا سني دقيقة كوبانتي نكي ولتي جيسان جرا جتشودا أجينا خينا جيسي ولتي ديبن أجينا خينا كا خنو أكنتي حالة بريدة خنا قبئ فني جرا للا فالاسي معجناتهم دافوني تاجتشو خران خني أما هنگلو فلخو يديسنا جتشو Balion ya eka kosha kenya jisani hanga nufalko isne boda malgona hashwaisa yo khanamu wanji tutti gonu tarkanna kil lukwasi kamna lukko khana jecharre tapasne wala mana dawon lukko khenya charani bitara khayin jara asi shunkurta fi kulubin qaba akasmati بربري ديم تجتشو بربري فرنجي ديم تفي مقري سجتشو أبا يكون هنا أسي يترى خاي بشان هنگا مافي تاتون إيدة ترى أجمال بنشاتا جتشو إيدا بشان تتاتي زيتة تنكي وبكتب من كده تفاصيل كتير كده خانة مو بربري دينا بسي مالتي كده بهارات مشكلة خانة كده سنة كده بسي بجلابة sama setelah kan sobi dakot juga intra sobi dakot matakan shongkota hanya hakop ikannya ikannya shongkota wajib itu jadi kejalan di sini isinya coba bahkan di sini rado bagi bisa itu tidak cara kalau channel mali pakai sini ranggo benih secoba, sih dibetikkan isna anggo sengkut tafi, kalau bi lekuk walfada tiga coba. Terakhirnya caranya sih, acis, lekuk ini akan berbadu, nanti cara, bicara cara sengkut tani sih. Gotama koda pancara tina katak secuba terakhir nakati yo barbadan karot ile iti dauni dandesani mana kana karot wan injalan nijacha antin idani jechuudha karot iwalile godhu dandesan jechuudha heddu bareedadha karot akkuma beekamutti faayidaa guddaa qaba waan ta'eef karot xiqqeessitanii ciftanii yookaan ammoo wanta kanaan bashartanii itti naqachuu dandeessan jechuudha. Lukkuun keenya kanaan barbaadetti maaf bilchaatee jira.
jalumaan dhaamsachuu jechuu biddaamuu akkasii ajiinaa keenya qopheeffannaa jechuudha. Daqiiqaan keenya akkanatti nuuf qulqulla'ee deddeebisee jira. Akkasii malgoona bakka lamatti itti muranna jechuudha. Akkanatti eegaa qopheeffannee daqiiqaa xiqqishoo jalatti goona. Qishoota numa lawwahanna jechuudha. Akkanatti lawwahannee eegaa qopheeffannee booda siiniyaa keenya zayitii jalatti dibannee qopheeffachuu qabna. Eegasii siiniyuma gubbaa kaayuu jechuudha. Eegaa akkanatti qopheeffannee xarafa irratti tirfii ta'u irraa murtan jechuudha. Maaliif jennaan booda qooshaa isin raataa waan ta'eef jecha irraa murtanii siiniyaa keessanii wajji akkasitti wal qixxeeffattanii jechuudha. Eegaa akkanatti qixxeeffannee lakkoo keenya haa goranne san jidduu goona. Lakkoo reeffoo gorannee lafaa qabnu san itti neennaa jechuu jidduu irratti. Laala maashaallah galchinii wantoota mi'oodha. Maal goona mozoreellaa gubbaarraa itti jechuudha. Mozoreellaa akkasitti gubbaarraa itti neena. Maaliif jennaan gaabbisii nyaadhamu laafa maajjanaata bareedaa ta'ee baha jechuudha. Akkuma pizzaa jechuudha. Garuu ammoo gubbaarraan qooshaa biraa itti cuqqaallaa jechuudha. Akka itti bareeda maashaallah osoo hin bilchaatiin jechuudha. Akkanatti bareeda gaa'e. Eegas qooshaa keenya haa qopheeffannee gubbaarraan lawwaanee itti cuqqaalla jechuudha. Xarafa akka hin gubanneef mozoreellaan akka xarafa seenee booda nurraa hin gubanneef tolfannaa jechuudha sirriitti. Kan gubbaan rafeenyaa akkana lawwaanee egaa qopheeffannee booda gubbaarratti cuqqaalannaa jechuudha. Akkanatti gubbaarra itti cuqqaalannaa maal goona xarafa akka banaa nurraa hin taane walitti gatti sirriitti cufanna jechuudha. Banaa dhalaan banaan kun akka akkanatti hin hafne booda biyya bilchaatee banaatee waan nu cinquuf jecha sirriitti akkanatti cuqqaalla walitti gammaxxanfanna jechuudha. Daqiiqaan gubbaatii fi kajalaa akka wal harkatu. Akkanatti eegaa fixannee booda cuqqaalamee dhumee jira jechuudha. Maal goona xiqqishoon dhiisna jechuudha. Daqiiqaa meeqaaf? Daqiiqaa 10 yookaan immoo 15 osoo oovina keessa hin neenye akkanumatti dhiisna. Akka booda daqiiqaa wantiin keenya faxiiraa keenya nuuf lallaaffatuuf jechuudha. Akkanumatti dhiisna.
gubbaarratti yoo barbaaddanii killee gorachuu dandeessanii, yoo hin barbaanne ammoo killee namni hin jaalanne nuskaafi bishaaniin xiqqishoo jistanii gubbaarra dibachuu dandeessan jechuudha. Kalarri isaatillee bareedaa dahabii ta'ee nuuf baha waan ta'eef jecha ammallee gaa hin dhumne numaa waliin turtii gaarii. Erga daqiiqaa 15 ta'ee booda maal goona niitii harka keenya jechuudha. Akkatti kuffu je'ee ol fe'inana maashaallah. Akkana goona jechuudha. Kanatti sini booda nuskaafi jiiseen jira bishaan manii gubbaarratti fudhannaa jechuudha. Feeta killee adii osoo hin taane bicaa jidduusanii egaa akkanatti qopheeffannee booda maal goona fuuneetuma namni barbaadan abasuuddaa gubbaarratti gorachuu dandeessanii, yoo hin taanellee maal jaangaa simsim afaan keenyatti maal jaama arbeeqa. Egaa biyya Oromoo kana dhufne afaan takka takka nu jalaa badee jira. Abasuuddaa gubbaarratti firfirsitanii yookaan ammoo salliixa jaaniin yaa salliixa akka biyya keenya salliixa jaaniin san gubbaarratti firfirsinee maal goona furuun oovina gama jalaa darajaa isaa 200 oowwuu isaa jechuudha. Eega bananne booda furuuna keessa neena inni tursiistan ibidda keessa waan ta'eef daqiiqaa 10 ni gaha jechuudha. Eegas booda gubbaarraan akka diimatu daqiiqaa muraasaaf daqiiqaa 5 waan hin goonneef gubbaarratti shinna akkasii gaafannoo fatiiraa keenya kana fakkaata. Mini ilaala waan hin gubbaarratti naqanii abasuuddaan harkadhee abasuuddumaan irratti naqee simsimni hin jiru waan ta'eef jecha gaayis abasuuddaan dawaa dhagaanii beektanii waa hedduu fi dawaadha. Akkatti bareedaa jechuudha osoo hin bilchaatiin duraahu. Amma oobina keenya keessa naqannaa gisee bilchaatee walitti deebinaa jechuudha. Akkana gaafa biraa keenyaan bihee bilchaatee maashaallah fakkaata. Nalaakketti bareedu kalarri isaatis lallaafaadhaasi hanga xiqqoo qabbanaa'u keenya cinaan jira jechuudha. Dhiyeessuudhaaf ammoo xiqqishoo hanga qabbanaa'u keenya jechuudha. Maashaallah akkana bareeda godhaafi mana keessanitti haaluma salphaadhaan jechuu dhandhamni isaatis hedduu mi'aawaa. Gorodhaa faxaraafis ni ta'a, hiraataafis ni ta'a, naaqanaafis ni ta'a. Nyaata karaa salphaan mana keenyatti waanuma mana keessaa qabnuun godhachuu dandeenyu fatiiraa
gisee nyaata takka hogguyyuu nyaachaa gisee oolan nama dabbaru waan ta'eef jecha akkanatti jijjiiranii nyaachuun bareedaadha. Gorodhaa laalaa maashaallah tabaaraka rahman mana keessanitti hanga viidiyoo biraatii walitti deebinuu turtii gaarii nagaa rabbii keessanaa jiraadha. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.